ol furii jettee kaa ijoolleen. Ani barbadaan shiroodhaaf jedhee dhugaan gurguru yoo akka Bilbila lamaan abiddatti qabsiiftam. Shiroo bisheessuun akkuma itti fufeetti jiraattam gaa. Har'a bilbila isa guddaa kana ishee xinnoo kanatti shiroo bisheessee oola jedhu. Gurra laatu. Hamma waldaa geenyutti. Gammaadee buluudhaaf jedhees fedha foon koo finjiraadhu. Natta hafuulee lifamuun si ganee jiraachuu qorra. Ormaan jibbamuun hawaayyaa galmee keerra haqamurree gooftaa koo. Yes. Argite kaleessa jechuudha kan. Walitti qabaan ture kurnoo kon baafadha Maqaa Yesuusiin. Achi keessaa fuudheen akka inni irraanfanne Maayinnati baattu. ajandaa kana keessa kaa'ee beektan. Maarree ijatoo imimmaansi calale. Yaada tsaddee ta'e tokko naa Mar'umaan dhufe. bishaan si waadee bitee. Simjedhi bannaa yaada tsaddee ta'e tokko naa dhufe nama ta'eefan sagalee kaa. Ija birrii baachuu hin dandeessu. Wii simjedhi. Maa yeroo birrii argitu dhaare kana Jechuun iddoo jiru neetaan keessa jiru beekama waan ta'eef Lamaan sagalee dubbisirree. godhee kaa'uun qaba waan ta'eef. Rabbii fedhi bakka ishee kana waan dubbatin. Afaanas qabee nama maal taate? Nagaan Waaqayyoo bakka jirtutti siifa baay'atu. Obboleettii koo akkamatti nagaa keedha nagaa kooti Waaqayyoof galatu. An waldaan koo tajaajiltoonni na bira jiran hundi nagaa isaaniidha. I think baay'ee yaadaan ture waa'ee kee keessa koo deddeebi'aa ture. Amma akka carraa ta'e xiqqoo baay'ee ganamumaan sagalee wayiin na keessa ture isa dubbachuuf jedhee tanan achi bahee baay'ee natti bulluqe. Waan si ajaa'ibu sa'aatii 12 waldaa deemee seenee achi booda sabni dhufanii waldaa guutanii isaanii wajjiniin waaqeffannaarra turre kanarraan kan ka'e baay'ee natti to'ee jennaan bilbila banee gadi bahee xiqqoo ishee qilleensa fudhadhadhee sagalee kee immoo dhaggeeffadhe keessa koo deddeebi'aa waan ta'eef Xeena xaabiyaatti bilbiluun nagaa keessan kanaachi jajjabaatu waldaatti bilbiluun qaba. God with you. Maaloo waaqayyoon gargaaru mucaan ol butamuuf fakkaata akka saasa hin beekumaa inni. Maaloo afaansaa keessaa dhadhaa maccoccoba damma coccoboo namni yeroo ol butamu akka saasaa jechuudha. Nagaadhaan naaf ture wal argina isiniifan karadha. Olaan. Rakkoon qabu. Akkaawuntii isa sin jettan illee hunda xumureera. Obbeettaa edda. God bless you. Maalatu obbeettu akka sobdaare maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Doolaaraan masheen harkatti argite kanaatti akka soban jirre sobni akkasii sobdaan ol butamuuf immoo maal ta'e mucaan akka saasaan se'e. Wayyoo. Kanatti akka sagalee kee geddarattee akka kanatti wammiti haasoftu waaqa isa gubbaa ta'e achi gas ilaaluu mana sodaattee beektaa. Birrii dhaattee akka saasofta wangeela dhugaa gurguratta. Wayyoo. Edaa warra akka keetii sobanii fakkeessanii irra badhaadhaa dibatanii dhadhaa tajaajiltoota warra dhugaa diban ijaaboo isaan irra jiran maqaa balleessan. Warra akka keetii wajjinii wal faana waamamanii ta'edha kan maqaan isaanii bade. Maal dhadhaan qabaneedhaa tola hirame moo kaleessa? Dammi tola hirame. Afaan kee keessaa dammatu harca'an ol butamuuf hin sisee malee nagaadha sin seenee bara. Maal jannatti baaftaa? Wayyoo. Dhadhaa maan nan nagadaana dhibe? Dammas hin nagadu. Amma doolaa. Are nama maaliin akka abbaddenaan jecha artaati maanni waan taasoftu na dhagee natti jijjiiramtee barguutummaadhaa guututti. Immoo keessa baaftee shaan jedhin gaan baay'isin. Utuu akkas taateetta ta'e yeroo hundumaa fooniin ol butamteetta baratiiwwan. Kaman hojjedhe nanate moo? Utuun boorsaa nama harka kaa'u argiteetta? Olaana ani hin hattee siin jechaan jiru waanan hin argin tokko namarra kaa'uun barbaadun hin murteessisti murteeffamedha waan ta'eef. Obboleessa koo macaafa qulqulluurraa akka'edha. Fedha waaqayyootiin ala qajjisni mataa keessanii tokko illee hin buqqa'u jedha. Kanaaf wanti nuti goonu hundumtu waama fedha waaqayyoo ta'edha malee waan fedha waaqayyootiin alaa tokko kan hin raawwanne. I am sure 100%. Waa dhibbaan itti mana fedha waaqayyoon ala waan tokko kan hin dubbe wanta tokko kan hin goone. Kanaaf waaqayyo karaa kan akkan argan saanti margadhuuf naaf intinii ta'e waan ta'eef dafqi itti dafqa fuula keemmoo nyaadhu kunoo dafqaan jira bara sagalee nan qabu dafqa bara. Shoora olaanaa taphataa kan jirtan. Fedha isaa mini ta'e waaqayyo karaa natti galchuudhaaf halkaniif guyyaa leenjiirratan. Dhaggeeffadhu haasaanan saaminii. Hinaaffaan mataa irraa harcaasa. Gaafa birrii argu birrii kee jinna. Ijji mimmaanis hin calalu garaan bishaanis hin daaku. Maqaa birrii yoo argite moo maanneeti? Morma keessan kennuuf kan booddeetti hin deemin. Waa'ee dhugaaf soba raajuu dhaggeeffadhu isa kanam siin beekun garuu birrii reeja kee kaatte akka Yihuudaa
Yihuudaan akkuma gooftaa gurgure atis akkuma kana wangeela waaqayyoo gurguraa jirta bara. Ati hojiin qabdu obboleessa. Amma na bira dhaabattee tokko afaaniin ho'iin dhaggeeffadhu silaasi warri sobda kun afaan namni hin caalu jiru. Humnumaan dhiibee sitti mamalee immoo hin darbachuudha. Ituu jala taa'een Afaan ho'iin dhugaan biratti dhugaan galgala galchi odeessuun isin waama jiru. Kan aare namaanii roodhanii deemi hinaaffata. Warra akka keetiiti barkan utuu haadha manaa qabu jechuudha. Haadha manaa namaatiin kichuu koo jaalallee namaatiin xobbee koo neuma kaleessa argee siidheen of dhabaa jira. Waaqayyo siinnaaf kenna. Mee irratti kadhan waan ta'eef keessa koo jira. Kan jedhu warra akka keessanii miti kichuu koo xobbee koo qeensa koo somba koo tiruu koo kan jettan haadha manaa namaatiin nyaara koo maaltu si nafaa silippeerii koo ichumatti si nafee barama. Iddoon tajaajilu waan akkasii sin ilaallata. Who are you? Keessumatti mee anumtan isin irra deebi'uudhaan dhugaan siin jechaara. Eenyuun bakka buutee dhufteeti kan naagalu. Human sitti kanumtan sirratti jirta miti inni of hedduu. Eessa keessatti inni dhugaadhaan deebi'aan jiru hin jettu. Dhaggeeffadhu si mataan keessi jenima. Dhaggeeffadhu isuma sinimee karaa namaa namni tajaajilaadha jechuudha. Ati eessa geesse warruma waliin dha'u yoo ani ammaaf darajaa sanarra ga'uudhaa baadhayyuu jechuudha. Warruma akka koo kana dursee karoora jireenya isaanii baafateetu zanaadhee birrii dhaloota meeqaa nyaatee footeerra duddaan galee ciisaara mucaasee ani wajjin. Bannaati waan tirfiin hin dubbachiisin kun waan ati meeshaa ofii mataa keerra kaattee jirtu kana waan uffattee jirtu kana laalimee bannaati. Maaloo sirradhu obboleessa. Nan jeeqinis zanachuun barbaada kana booda. Ati nan dhageessu nan beeka. Faarfachuun lallabuun gatiin qabu yoo isa dhugaattiin jiraatan irraan kana jechuudha. Nama meeqatu si ilaalee dogoggoraa beektaa miti dhaloota meeqatu lubbuu haaraa meeqatu si ilaalee dogoggoraa jira. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 42 waan jedhu dhageesse boqonnaa 9 lakkoofsa 42 Yesuus akka jedhee dubbata eenyu illee xixinnoota zanachuun barbaada. Nan jeeqin amma faarfannaa dhaggeeffatu kana keessaa tokko yoo dogoggorse dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee galaana keessatti utuu darbatame isaaf wayya jedha. Dhagaa daakuu inni guddaan jedha. Maaltu xixinnaa tasi. Zanaayedhe akkasittiin aboo mataan an dhukkubsin bannaati cinqiin barbaadu isaanii kanan jiru. Akka tinan dhageenya beeka bara. Faarfachuun maal oolcha? Na duwwaa agartee hin jedhin si duwwaan argee miti ani. Garuu si ijaa fi jattan kun warra si qabe waan ta'eef isuma sinimee gaafa maqaa namaa namni tajaajilaadha siin jedhe seefii godhetu maqaa keessan abaluu jesti oon immoo jedhee gaafa inni gara keessanitti fidu utaaltanii dhaxxanii haay akkamati walaa barruka nagaan siifatu keessumaa sumasin nagaa waaqayyoo siifatu. Mana dadhabsiifte har'a bannaati. Warra tajaajilan warra waaqayyoo karaa isaanii dibata ijaa baafatu irra kaawwate kan maqaa balleessaa jiru. Maalatti obbayyaanati tokko naaf itti himmati gwaddinyaa godha taanaan akka itti naan taphachuu. Maaloo sirradhu obboleessa ko. Sirradhu koo dhagaa ta'eera bara kanan jooraa yeroo shiroo bisheeffachuu fi isa dhugaatti. Walumaan faarfannaa kana dhaggeeffannaan hin jeeqin bannaati. Waan inni jedhu sin beeku bara faarfannaa kana cal jedhee man bana malee fakkeessuudhaaf han banaa bara yeroo baay'ee malee kotti fayyadamuuf miti. Hanga'ullee dureessa beekamaayo ogum. Maqaa Yesuusiin ogummaa sadarkaa kan ga'ullee. Gabiin lubbuu namaa Yesuusumaa wayyoo waan ofumaan biillaadhaaf mana birrii furdaa barbaadan salphadhe inna lubbuun namaa Yesuus malee boqonnaan qabdu jechuudha. Kan ammaa irra deebi'ee dhaggeeffachuun qaba. Boqonnaan argatu keessi namaa furii lubbuu namaa Yesuus. Ogummaa sadarkaa kam ga'ullee dureessa beekamaa yoo ta'e boqonnaan argatu keessi namaa gabii lubbuu namaa Yesuusuma tokkichuma leencichuma tokkichuma Yesuusuma. Yesuusuma birriirra kan caalus Yesuusuma horiirra kan caalus Yesuusuma